Viidiyoo kana namoonni na dhaggeeffachaa jirtan Oromoo marti hundumti keessanuu obsaan amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii kootii biyya keessaa fi ala kan jirtan dhiiraa fi dhalaa amantiif kutaadhaan odoon adda isiniin qoonne hunduma keessan baga nagaadhaan dhuftan. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kanatti darbuudhaan dursaa warroonni dursa maamila mana kootiif hin taane asumaan maatiin haa ta'u hin dagatinaa. Warroonni maatiin haa taatanii jirtan immoo laayikii godhaa, sheerii gochuu hin dagatinaa. Mee laayikii godhaa. Laayikii godhaan siniin jedhaa. Adaraa keessan viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana dhaggeeffattanii koomentii qeeqessaa yookaan baga ta'ee baga akkas goote shita akkas godhe adaraan jedhinaa isiniin jechuu barbaada. Boru wanta sinirra ga'u hin beektan. Sinillee akkasuma biyya ormaa jirtu shamarraa dhalaadhaa sinis jechaadha. Wanta sinirra ga'ee boru sin mudatu tokkollee beekuu hin dandeessu. Hordoftoota chaanaalii kootii mee laayikii godhaa. Ijoollee baay'ee biraa akka ga'u adaraa keessan koomentii bareedaa barreessaa. Micoo suuraa irratti argitan kana suura ishii hunda hin mul'ifne. Sababiin isaa nan dhokse jechaadha. Kana xiqqoon mul'isa jedhee tanaan irraa fuudhe suurittii tana. Micoon kun YouTube chaanaalii koo jalaa lakkoofsa koo qabattee dhuftee na dubbifte. Mucattiin kun kan jiraattu biyya Arabaa keessa hojii akkuma keenyaa hojjette turte. Otoo hojii hojjechaa jirtuu wanta ishiirra ga'e tokko naaf himte. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Mana madaamii keessa kan hojjettu kontiraatadha kan hojjettu micoon tun bakkee kan hin baane manuma keessa kan hojjettu jechaadha. Shamarran keenya barnoota guddaallee isiniif ta'a isinillee akka hin muudanne jechaadha. Micoon tun adaraa naaf himi. Hordoftoota kee kana yeroo baay'ee koomentii naaf barreessiti turte obboleettiin kuni lakkoofsa keenya iyyaafatti yeroo hunda jechaadha. Ana irraa laalanii haa baratanii jetteetu naaf barreessiti turte. Naaf himte baay'ee tokko hin gadde. Nan gadde baay'ee tokko jechaadha. Akkan danda'e hojjechuu hin dandeenye viidiyoo kana jechaadha. Wajjin nan boo'e. Edaa maaltu jiraa kanan jedhudha beektu. Egaa mucattiin tuni akka ishiin naaf himteetti irraa hin siniif hima. Guyyaa tokko egaa madaam ishii biyya biraa safartee deemte jechaadha. Abbaan manaa ishii manatti hafee ijoollee xixiqqoo qabdi jette ijoollee xixiqqoo sanan guddisa jette. Innaa otoo ijoollettii sana bira rafa waan ta'eef guyyaa tokko ishiin deemteetti waan ta'eef kaameraa minaaminni wanti tokko mana hin jiru naan jetteetti obboleettiin kuni. Innaa yeroo baay'ee na hordofa ture yeroo baay'ee hordofa jechaadha namichichi waan akkanaa sinaa baasu. Yeroo baay'ee na hordofa garuu rabbiin makiyya kadhadhee tanan waan hunduma isaarrayyuu darbee egaa niitiin hin jirtu waan ta'eef guyyaa tokko nyaata naaf kenneette. Nyaata tokko irraa fuudheen tokko hin nyaanne turre keessa kiyyanna beeketuma shakkeen dhiise. Lammaffaa immoo irraa fuudhe tanan guyyaa lammaffaa irraa fuudheen nyaadhe jette. Yeroon irraa fuudhee nyaadhu ijoolleen kun xixiqqoodha rafanii ani nyaatuma sana otoo nyaachaa jiru of wallaalee naan jette. Yeroon nyaata san nyaadhe too of wallaalu nyaata alaa bitee fidee dhufee edaa nyaatichi qoricha qabaa jettee eegan obbeeke. Akkatti inni waan bakka sagaagalummaa narratti raawwate akkatti inni narratti raawwate hin beekne hin argine garuu ani immoo akkasumattiin yeroon obbeeku keessatti ofirratti hin beeke akka namichi waan akkasii narratti raawwate jette. Yaa shamarran keenya. Yaa shamarran keenya. Irraan teenya tuni maaliif akka taate beektu? Nu silaallee shamarran kun biyya keenyatti yookaan mana keenyatti yookaan haadhaaf abbaa keenya biratti tolla firallee hin qabnu waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Firri keenya bakka isa nu uume qofaa fi haadhumaaf abbaa keenya yoo ta'e malee baay'ee ulfaataadha jechaadha.
Mucattiin tuni akkan viidiyoo hojjedhu kan na godhe akka kootii dogoggoraniitoo waa tokko akka irraa fudhataniitoo hin nyaanne kan naan jette jechaadha. Yookaan juusii minaamina waan tokko dhugaatii tokko irraa fuutaniitoo akka hin fudhattanii akka hin nyaanne jette. Mucattiin kun of ashagee ani garaatti naaf ta'uu hin beeku jetteetu natti himte. Egaa waraababaan kiyya narraa dhaabatee amma ji'aa fi torbee tokko guuteen jira. Waggaa kan ji'aan natti dhufaa naan jettee jirti. Ji'aan natti dhufa jettee natti himtee jirti jechaadha. Amma garuu ji'aa fi torbee tokko guuteera. Akkam akkan ta'uu fi akkam akkan godhu na wallaalchise. Kanaafan lakkoofsa kee yeroo hunda keessan qoradheetoo naaf kenni siin jechaa ture be'e. Namni waliif furmaata. Hordoftoonni kee kunillee sagaleeti waraabdu kana dhaggeeffatanii yoo yaada isaan naaf waan isaan naaf irra dhaabadhee murteessa. Lubbuu koos balleessee lubbuu maal akkan godhu na dhibee jette. Baay'ee tokko gaddaa boo'aa wajjiniin boo'ee anis wajjin gaddee amma mataan koo na dhukkubutti boo'ee gizee tokko jajjabeessaa gizee tokko wajjin boo'een mucattii kana gizee ishiin natti haasoftu imimmaan qabachuu hin dandeenye. Waan baay'eetu natti dhaga'ame beektu. Otoo fedhii hin qabaanne otoo waan akkasiif yaada ishii keessa hin jirre ishiidhaa beela'ee jiru ishiidhaa dheebotee jiru nyaata itti kennee alaa bitee dhufe nyaata gaarii fakkeessee waarratee itti kennee hoggaa daffaru. Mee maaltu isinitti haa dhaga'amu otoo isin ta'eeoo. Ormi fedhii isaaniitiin akkas taa'aa oolu. Warra fedhii hin qabne immoo gizee wanta akkanaa kun irra ga'u mee isinitti maaltu dhaga'ama. Innaa kanaan boodaan mucayyoo tana nan qorachuutti qabee guyyaa meeqa yookaan guyyaa meeqa guuteetiin akka saayinsiitti jechaadha. Marsaan laguu kee miiccattee guyyaa meeqa guuttee jedheen gaafan gaafadhu. Waaw marsaan laguu ishillee miiccitee baay'een turre jechaadha. Torbee lamaan guunne reefu guyyaa akka ishiin naan jettetti reefu guyyaa torbaa hanga 7 jechaadha. Imbooyin siqiqin tu guyyaa 7 fi 8 gidduu isa miiccattee guyyaa 7 guuttee kanaan sitti nafuun jedheen jechaadhaan. Waan danda'e argeef isheen immoo hin deenyedha. Kanaafuu kanaan sitti nafu waan ta'eef omaafuu yaaddeen sitti dhufaan jedheen jechaadha. Mucayyoo tana kun akkanatti hin jajjabeesse. Tarii jettee tarii immoo ammaati kana naan jettee hordoftoonni kee kun immoo waan naan jedhan koomentii jalatti koomentii keen dubbisaa. Nan jajjabaadha ittan obsaa naan jette waan baay'ee naaf kaafte waan baay'ee naan jette natti haasofte mucayyoon tuni. Sagalee ishee as gubbaarratti baasee maxxansuu hin barbaanne sagalee kiyya suura kiyya siin maxxansiin jette kanaaf fuula ishee dhokseeyyuudha. Sagalee ishees maxxansuu hin barbaanne beektu mitiiree namni keenya. Bakka otoo arganii amma feesbuuk irraa asirraa buusanii warratanii feesbuuk irra kaanii maqaa ishii kanarratti maqaa dabaluu jechaadha. Akka ishii fedhii ishiitiin miti warri kaan immoo fedhii ishiitiin akkas taate jedhu jechaadha. Kanaafan anis immoo ani dubartiidha ishiinis dubartiidha. Nu immoo waliif kafanuu qabna malee mudoo keenya akkasittiin baafnee ta'u odeessuu hin qabnu. Innaa kanaafiyyuu an akkas jedheen nan jajjabeesse akka seera saayinsiittis immoo waan itti hafuu miti. Mucayyoon bakka waan ji'a tokkoof torbee tokko irra guuteef akkasii itti hin dhufin ta'eef akkasitti raafamtee boossi malee. Kanaafuu homaa rakkoon tokko sirra hin ga'u hin godhattu waan ta'e faan dhuganaan jette beektu. Ammanatti wantoota waan akkasii ta'urree ta'ee waan ji'aa fi torbee tokko waan ta'een dhugdee ba'uu miti jechaadha dhiiga waan ta'eef. Innaa otoo ta'eyyuu nafuun jedheen jechaadhaan hin hafu akka nafne immoo akka ishii ministeera isheen natti marsaa laguu ishii irraa badee natti himte jechaadha. Itti nafuu siniin jedha. Yaa ijoollee keenya waan ta'e irraa fuutanii nyaatina. Waa'ee mucayyoo kanaa baay'ee irraa haasa'uu hin barbaadu.
baay'ee saasa'uu hin fedhu jechaadha. Dubbadhu maqaa koo hin dhayiniitoo akka suura koo mul'isinii sagalee koo eenyu hin jedhiniitoo naa haasa'i. Ijoolleen kun har'a haalli haa baratanii. Wanti narra ga'e kun tasa ijoollee baay'eerra yoo ga'e rakkoon isaan mudate lubbuu isaanii balleessu. Ani waan murteeffadhe naan jette. Lubbuu teeti irratti hin murteeffatin hin jedheen. Waanuma fedhe yoo ta'e lubbuu keetii irratti murteessin yoo akkasiyyuu kan ta'uyyuu ta'e ani mataa kootii waan si gargaaru sin gargaaran jedheen. Innaa akkasiis siniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Micattii kana garuu ani bakka akkam akkan jedhu nan dhiba beektu. Akkam akkan jedhu gammadee viidiyoo isinii waraabaa hin jiru. Sababiinsaa nama gammadee kolfee viidiyoo waraabuudha miti ani. Kanaafuu obboloota kiyya shamarranii of eeggadhaa isiniin jedha. Micoo kanaaf immoo yaada qabdan kaafii. Yaada keessanirra dhaabattee ilaaltee akka jajjabaattu. Akkasuma immoo akka murtoo biraa ofirratti hin fudhanne. Ani keessan nan gorsa. Ani keessa wajjinii nan jira waan ta'eef isinillee yaada qabdan barreessaa fi isiniin jechuun barbaada. Adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa. Akkuma argitanii waan ta'e irraa fuutaniitu hin nyaatina. Lafa ishiin hojjisiistuun keessan mana hin jirretti isin immoo waan ta'e irraa fuutanii hin nyaatina. Yoo beeloftanis yoo dhoobattanis dhiisaa isiniin jedha. Otoo isin hin jaallatiin otoo isin fedhii waan akkasii hin qabaatiin waan hin taane keessatti isin kuffisanii boru rakkoo cimaa isinirraan ga'u waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Isuma kana isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni haaraa dhuftan maamila koo ta'uun dagatina isiniin jedha. Yaada qabdanii fi koomentii irratti kaa'aa fi obboleettii kana immoo asumaan jajjabina ta'aa fi ani keessan ishii wajjinii waan jiru isinillee yaada qabdan nuuf hira yeroo gaarii qabaadhaa. Chaaw isiniin jedheen jira. Baay baay.